Gaaduuti. Hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa qaamota waliigalticha mallatteessan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayin bakka qaamolee waliigalticha akka taasifamu gargaaran jiranitti madaalamuuf akka jiru dubbii himan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam har'a himan. Madaalliin hojiirra oolmaa waliigaltichaa qopheessummaa gamtaa Afrikaan Finfinneetti torban kana keessa akka taasifamuu fi madaalliin kunis yommuu taasifamutti United States dabalatee biyyoonni waliigalticha akka mallattaa'uuf gargaaraa turan irratti ni argamus jalaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa United States Mike Hammeris madaallii hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti hirmaachuuf guyyaa har'aa Finfinnee galanii jirus jalameera. Waliigalteen Piriitooriyaa erga mallatteeffamee booda mootummaan Itoophiyaa hojiirra oolmaa isaaf fageenya hedduu deemeera kan jedhan Ambaasaadder Mallas hojiirra oolmaa waliigaltichaa madaaluuf waamicha gamtaan Afrikaa taasiseef mootummaan fudhateeras jalaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame irratti madaalliin tarsimoo karaa gamtaa Afrikaa ni taasifama jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase. Hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Battee Urgeessaa yakka jeequmsaa kakaasuudhaan shakkamanii to'annoo jala kan oolfamanii manni murtii guyyaa kaleessaa mirga wabii isaanii eegsisuudhaaf akka hiikaman murteessus hanga ammaatti akka gadi lakkisamne abukaatoon isaanii himanii jiru. Gabaasni kun sittaan isinii dhiyaata. Yakka jeequmsa kakaasuutiin shakkamaniiru jedhamuun to'annaa jala kan oolfamaniiran qondaalli dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa turtii guyyoota 13f mana hidhaa kan jiran manni murtii wabii birrii 100,100 qabsiisuun dhimma isaanii alarraan hordofachuu akka danda'an murteessus hanga ammaatti mana hidhaatii osoo hin gadhiifamiin akka jiran abukaatoon isaanii obbo Boonaa Yaazoo himan. Maatiin maamila isaanii maallaqa mirga wabiif gaafatame erga kaffalanii booda waraqaa mana murtii poolisiif dhiyeessanis poolisiin gama isaan guyyaa booriitti oliyyannoo gaafachuun mana murtiitti dhiyeessuuf akka jiru ibsuun mana hidhaarraa akka hin gadhiisne himanii guyyaa booriitti oliyyannoon irratti gaafatamuu isaafis hanga ammaatti waraqaan waamichaas ta'e kan himannaa maamila isaanii obbo Batteef akka hin kennamne obbo Boonaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Battee Urgeessaa qondaalli dhaaba adda bilisummaa Oromoo kamisa gaafa guraandhala 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaazexeessaa Antoine Galindo lammii Faransaay kan Africa Intelligence hojjetu waliin Finfinnee hoteela Skyline'tti gaaffiif deebii osoo taasisaa jiranii namoota uffata siivilii uffataniin to'annaa jala kan oolfaman yeroo sadiif mana murtiitti dhiyaatanii dhimma isaanii hordofataa turaniiru. Jalqaba yommuu to'annaa jala oolfaman icitii biyyaa dabarsanii kennuudhaan akka shakkaman itti himamus boodarra yommuu mana murtiitti dhiyaatan immoo shanee fi faannoon akkamitti Finfinnee irratti jeequmsa kaasuu akka danda'an irratti tarsimoo baasaniiru jedhamuun himannaan irratti dhiyaatee jedhan abukaatoon obbo Battee Boonaa Yaazoo. Roobii kaleessaa yeroo sadaffaaf mana murtii sadarkaa duraa Finfinnee dhaddacha booleetti beellaman kan dhiyaatan obbo Batteen poolisiin qorannoo dabalataaf guyyoota 14 irratti gaafatus manni murtichaa himannaa abukaatoon isaanii dhiyeessaniin bitaaf mirga ilaaluun mirgi wabii isaaniif akka eegamu murteesseeraaf ture. Kutaan barnootaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsaa fi hongeedhaan wal qabatee miidhamuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF beeksisee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e naannoo Amaaraa keessatti manoottan barumsaa cufaman akka jiran kan ibse UNICEF godinaalee Gondor Kaabaatii fi Gondor Walakkeessaa keessa manoottan barumsaa jiran 1665 keessaa 335 kan ta'ani sababa hongeetiin cufamanii turani. Ijoolleewwan manoottan barumsaa kana keessa baratan 100,000 fi 56,000 ta'anu dhiibbaa hongeetiin miidhamuu isaanii gabaasni UNICEF ji'a kana keessa baase ibsuu isaa Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleellaa misaa'elli humni Huutii warri Yaman keessa socho'aa jiran roobii kaleessaa doonii daldalaa tokko irratti raawwataniin hojjettoonni doonichaa 3 yommuu ajjeefaman kanneen lubbuudhaan hafaman immoo humna galaanaa Hindiitiin baraaramuun isaanii beekamee jira. Oduun kun kunooti bal'inaan. Haleellaa humnoonni Huutii kanneen Iraaniin deeggaramu jedhaman roobii kaleessaa galoo galaana Aden irratti doonii daldalaa tokko irratti raawwataniin
Namoonni 3 yommuu du'an kanneen lubbuun hafan immoo doonii sana dhiisanii akka baafaman taasifamu humni galaanarraa kan Hindii ifoomseera. Viidiyoon humni galaanarraa Hindii gadhiise akka agarsiisutti miseensonni hojjettoota doonichaa kanneen rakkoo keessa seenan heelikooptarii fi bidiruudhaan yommuu baraaraman kan agarsiisudha. Dooniin alaabaa Barbadoos ofirraa qabuu fi qabeenyummaan isaa kan Laayibeeriyaa ta'e fe'isa guddaa kan ofirraa qabu toora galaana murteessaa ta'e kan Eeshiyaa biyyoota baha giddu galeessaa fi Awurooppaa wal quunnamsiisuu irratti haleellaan irratti raawwatame kun geejiba doonii addunyaa jeeqeeras jedhameera. Giddugalli ajaja humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti misaa'elli farra doonii Yemen naannoo garee Huutiin to'atameerurraa furguggifame doonii kana rukutuu mirkaneesse balaa guddaa geessiseeras jedheera. Kana malees miseensonni hojjettoota doonicha keessa turan 3 du'uu fi 4 madaa'uu ibse. Warra madaa'an keessaa 3 haala yaaddessaa keessa jirus jedheera. Ji'a sadaasa darbeerraa kaasee gareen Huutii haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti raawwachuu kan jalqaban yommuu ta'u gochaa isaanii kanas dhaabsisuuf Yuunaayitid Isteetsi ji'a majjiirraa jalqabee tarkaanfii qilleensarraa garee kana irratti fudhattus haleellaa gareen kun dooniiwwan galaana diimaarra imalan irratti fudhachaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye. Guddina Afrikaa ofiin hoogganamuutii fi ammayyummaa saffisaa ta'eef Chaayinaan deeggarsa ishee akka itti fuftu ministeerri haajaa alaa Chaayinaa Wang Yi beeksisanii jiru. Ministeerri haajaa alaa Chaayinaa Wang Yi ibsa kamisa kaleessaa kennaniin biyyoonni Afrikaa dammaqinsa marsaa haaraa keessa akka jiran hubachuun barbaachisaadha jedhanii moodeloonni misoomaa alarraa fe'aman badhaadhinaa fi tasgabbii isaaniif fiduu waan dadhabaniif daandii misoomaa haala biyya ofii isaanii waliin wal simu argachuu qabus jedhan. Adeemsa kana keessatti Chaayinaan obboloota ishee Afrikaa cinaa dhaabbachuu itti fuftis jedhaniiru Wang Yi. Ibsa isaanii keessatti hooggantoonni Chaayinaa fi Afrikaa yaa'ii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa jedhuun Beejingitti wal arguuf akka jiran himanii gama lamaaniin iyyuu misooma isaanii akka guddisanii fi yaa'ii dhufu kanarrattis tokkummaa fi tumsa waliif qaban daran akka jabeessan abdiin qabas jedhaniiru. Walga'iin haaraan fooramii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa ji'a dhufu keessa Beejingitti kan gaggeeffamuuf jiru yommuu ta'u hooggantoonni Chaayinaa fi Afrikaa egeree misooma isaanii irrattii fi muuxannoo bulchiinsota isaanii irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Hamma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Fittaalii keessatti sababa wal waraansaa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guraandhala 22 bara 2016 taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Tsaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi. Godinaalee naannoo Oromiyaa keessaa godinni Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee iddoowwan waggoottaniif sababa wal waraansa humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun gaaga'ama guddaa keessummeessan keessaa tokkodha jechuudhaan jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Fittaal ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii akka hin waamne kan gaafatan guraandhala 22 bara 2016 irraa eegalee dhukaasa gama lamaaniin gaggeeffamaa jiruun jiraattonni miidhamaniiru jechuun haala jiru ennaa ibsan. Jimaata darbee magaalaa Yaayyaa Gullallee Fittaal kan jedhamtu qaamoleen lamaan qabachuuf jecha guyyaa keessaa sa'aatii 5 irraa eegalanii Aguma guyyaa keessa sa'a 9 dhukaasa walirra turanii dhukaasan keessatti kan nama baay'eetu miidhamee sa'aatiin guyyaadha. Magaala keessa warra jiran warri mootummaa barsiisonni fi barattoonni akka mana barumsaatti galanii sagalee guddistuun beeksisanii akka namni illee balbala banatee gadi hin baane godhanii garuu warri daandii irra jira warri baadiyyaa caarraa kanan dhageenye sababa kanaaf karaa irratti loowwan hedduutu rukutamee hoolota hedduu dhumee namni midhaan dhaachaa jirullee kan rukutamee tokko battalatti du'e tokko immoo Finfinnee kanatti yaalamaa jira. Amma toora akkuma itti fufetti jira waraanichi amma magaalaa aanaa waraanni mootummaa qabatee jira. Baadiyyaa isaa immoo kiiloomeetira muraasa irra hiikamee waraana bilisummaa Oromoo qabatee jira. Gaasodiyaan uummataa akkuma jirutti itti fufee jira. Namni kan biraan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii ibsan kan
isaanii akka hin waamne gaafatan ammallee magaalaan alatti sagaleen dhukaasaa addaan citee hin beeku jechuun himaniiru. Biyyaayyaa bulalleen guyyaa lamaaf jechuudha gadi hin baay'inaa jedhanii waraanota mootummaatu irraa gadee barsiisonni barnoota magaalita jiru haayiskuulii lamaa fi elementarii afur irraa jechuudha. Sa'aatii naannoo sa'aatii 5 wayitiitti barattoota kan gadhiisan mooraadha. Waraanota mootummaa galaa jedhanii shufeertota illee mooraa isaaniitti mooraa konkolaachisaatti akka deebisan biratti galchanii qulfii isaanii keessan qabaddaatti gara manaatti gara jedhanii sagalee guddisuudha jechuudha. Namni tokko gadi bahee taanaan ulaa banaa argannaan booda maandeetii isaa hin fudhannu yeroo sanatti uummanni guyyaa lamaaf jechuudha waan akka ijaa wayina agarree jechuudha. Haadha filmoo illee adda baatee turtee jechuudha torbee darbisaan. Daalattii ta'ee ifilaa irratti waraanni hedduu namoonni keenya baay'ee gaagaamaa jira. Isin haalii dooroo kana irratti eeggatu wanni ta'e jechuun namni walitti dhufuu dadhabee konkolaataan Finfinnee seenaan turre jechuudha. Baay'ee hawaasni keenya dararamaa ture jechuudha. Nuyi gaafa Finfinnee namni gaafa keenya Finfinneedhaa gadi maatii dubbisuu deemu ilaa dhugaasaa jechuudha. Caancoo bulaa jechuudha. Caancoo irraa deebee garba gurraacha kan galu jechuudha. Guyyaa lama jechuun waraana warra keenya daandii konkolaataa osoo tajaajila konkolaataan argatiin sangaa oofee guyyaa lama seenaa ture. Har'a bakkee bulaa deemnaa jechuudha. Asuma dallaa jalatti kiiloomeetira 180 irratti namni bakka lama bulee ta'ee jira mana isaatti dhangalaa jiru. Jiraattonni kunneen akka jiranitti ammallee waraanni gama lamaaniin iyyuu dhiyeenya irratti taa'uun wal gaarreeffachaa jiru. Kanaaf yaaddoo nageenyaa qaba hawaasni jechuun ibsaniiru. Hawaasni sababa rakkoo nageenyaan jiruuf jireenya idilee isaa gaggeessuu hin dandeenye kan jiran jiraattonni yaada isaanii kennan mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo gaaga'ama uummatichaa ilaaluun furmaata barbaaduu qabu jechuun gaafataniiru. Waraana humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti tibba kana godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalsuudhaan kan jiraattonni kaasan irratti bulchiinsa aanaa Yaayyaa Gullallee godina Shawaa Kaabaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii dhiyeenya kana bakka bu'oota uummataa godinaalee Oromiyaa iddoo adda addaa irraa dhufan waliin marii kan taasisan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed balballi nagaa qaama nagaan galuu barbaaduuf banaadha jechuun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoos karaa dubbii himaa waraanichaa kan idila addunyaa Odaa Tarbiitiin marii nagaadhaaf qophii ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Jiraattonni kumaan lakkaa'aman ajjeecha milishoonni kellaa iddii lolaa irratti dargaggoo waggaa 18 irratti raawwataniin kaleessa waajjira aanaa mi'oo duratti bahanii mormuu isaanii jiraataan naannichaa obbo Mulunee Raggaasaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri poolisii aanaa mi'oo namootni humnootni dhimma kana irratti raawwatan yookaan ajjeechaa kana raawwatan keessaa namoonni 6 to'annoo jala ooluu isaanii ibsee jira. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba. Obbo Mulunee Raggaasaa jiraataan godina Booranaa aanaa mi'oo mucaa obboleettii isaanii kan ta'e dargaggoon ganna 18 Qallaa Boonayyaa kibxata darbee galgala naannoo sa'aatii 1 humnoota nageenyaa milishoota jechaan ibsaniin ajjeefamuu dubbatu. Duraan odoo inni deemaa jiru nam tokkottis duubta qawwee nadhanii rasaas tokkotti dhukaasanii rasaas kaan biriyoonni dabruu muka guddaa dur qabanii muka guddaa haaniin dhaanii motorii irra kuffisanii surriin isaa jechuun cuftinu keessa boroqe hiili isaa jaamsanii motorii irra kuffisan addi cufin borossanii eegi inni irra kufee lafa dhaananii harki mirgichallee cabsanii mucaan waan akka daldala wayiitii fi naannoo manganxayaa afaan ispaaltii kan gubbaatti achii wafunaannata dhuunfaa ofiitiin deemu jira. Maallaqa wayii kiisii qaba. Maallaqa gama motorii 3 itti waa bitatu. Maallaqa kanallee cufkeessa guurratanii maallaqi kun naannoo birri 80 oli ta'a. Amma ijoolleen motorii naannoo sun nami jiru daa'imni xiqqaan tokko dudduuba kaa'isaa jiru rukutanii innilleen gaggabee karaa safeetti silkii of keessa fuudhee iyyee nami dudduuba isa jirullee reebee gaafa dhufu humni waraana milishaa kaachi jiru. Marsee ciisa maaliif nama kan ijjeeftanii ennaan seer dhiitee maaliif dabaraa'etti nama hojjanni seer dhiitee seerii qabee to'annoo jala oolchaa malee ni ijjeessa itti afaan walirra deebisanii amma nuun beennu waan jedhaatiin ijoollee ofirraa saraarra'u amma nam kan lafaan kaaftamoo hin kaaftanetti ijoollee gaafii tochite hin kaafnu waan jedha ijoolleeyyuu gara saraarraatti yookaan gara humnaanitti dhufiisatti yaalii godhanii. Uummatii bal'aan bahee iyyee mucaa isaan dhufanii achi hospitaala kee yoo buusaniyyuu mucaan lubbuu yaadue. Bala kan geessise humna milishaati. Warri milishaa kan geessisu kun nam 7. Namoonni akka kanaan shakkaman 6 to'annoo jala oolus obbo Muluneen dubbataniiru. Uummatii ammoo guddoo balaaleffatee ilbiin bahee balaaleffatee wanni kun yeroo tokkoof callaa odoo hin ta'in waggaa cufayyuu yeroo 4 yookaan yeroo 5ffaaf akkan uummata kana deebi'ee marroo. Tarkaanfiin akkana kun uummata irraa raawwachaa jiruufi guddoo bo'ee
yoo nam kan hin ijjeessu nu baasan malee dandeenye nam kan reeffi isaa hin awwaallu jedhee uummatii bahee hiriira guddaa agarsiisee haram keessaa bu'aa oole. Amma warri mootummaa kabulchu yaayyuu nam sun qabnee warra nam sun ijjeessi yaayyuu qabnee akka nam ijaa harka qabna nami afur yaayyuu amanee nami lamallee qorannoo gubbaa jirraa tasgabbaa waan jedhaatiin uummata tasgabbeessaa ture. Ajjeechaan dargaggoo Dafqaan Bulaa kunis magaalaa Iddii Lolaa keessatti mormii kaasee jira. Obbo Garramuu Baqqalees jiraataa magaalaa Iddii Lolaati. Ajjeechaan wal fakkaataan kan humnoota nageenyaan magaaluma sanatti raawwatamaa ture jedhan irra deddeebi'aa jira jedhu. Qibxata gochii akkasii daa'im kan irratti raawwatamee jira. Kalee gara 2,000 waliin ta'a. Namni baay'inaan bahee jira. Qeerroleen dubartii maatiin namni naannoo magaalaa jirtu fakka baadiyyaa akkasii wanni kun deebitee jirti jedhanii akka malee balaaleffatanii jiran. Kanaan dura ijoollee wal fuutee kaatee warra ofiitti galuu jirtu akkasuma karaatti haadhanii halkan gara sa'aatii 2 akkasitti ilmaan sun fixanii jiru. Warri misirroo sun maatii jaldees budduusa jedhanii mucaan du'e immoo mucaan misirroo sun kottoola jaldeessaa jedhanii dambalaa gandi duwwaa tokkotu jeefama. Magaalaa Iddii keessattu isaan amma aga jeefamanii waggaa 8 warra jiranii akkasuma duraaf duubaan du'u jira namni guyyuu cufayyuu jechuudha. Inspektar Gammachiis Taklee ajajaa poolisii aanaa mi'ooti ta'ee qibxataan lubbuun nama tokko darbuu VOA'f mirkaneessanii jiran. Motora kana dhaabuuf jennaan dhaabbachuu didanii bira dabarraan milishaan kun walitti itti bu'anii qabuuf jennaan motorri kun galagalee namni illee akka miidhamu ta'e dhimma kanaan wal qabatee milishoota waan kanaan shakkaman illee to'annoo seeraa jala goonee jirra. Haalli nageenyaallee nullee namni ho'i akka godhallee qabamee seeraan gara seeraatti hidhatee seeraan qabamee to'atamuu qaba malee du'uu hin qabu. Nullee waan kanaan waan gaddinee kaleessa waan nuti ture sana qulqulleessuuf milishoota waan kanaan shakkamanii jiran illee akka to'atamanii seera jala oolan goonee to'annee galmee qorannaallee irratti eegallee jirra jechuudha. Komii maatiin dargaggoo qallaa boonayyaa dhukaasitti dhukaafamee achi reebicha uleetiin du'ee jedhameef ammoo seerri waan kana hin eeyyamu jedhu. Namoonni yakkoota kanaan dura raawwatamanii fi ittiin gaafatamu wanti jiru hin jiru. Namni yakka godhe kamiyyuu seera jala oolaa jechuudha. Ammallee wantoota kanaan dura raawwatamanii fi namni kamuu to'atamee kan mana sirreessaa jirullee hin jira. Kan adeemsa murtii keessa deemaa jirullee hin jira. Ammallee kunillee adeemsuma seeraa qabatee jira jechuudha. Maaliif biyya kana keessatti biyya mootummaan bulchuudha. Namni yakka godhe kamiyyuu seeraa gadi malee seeraan ol hin jiru jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'e iyyuu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'aa jechuudha. Mormii magaalaa Iddii Lolaa keessa ture boodas mareen hawaasaallee gaggeeffamuu Inspektar VOA'f kan himan yoo ta'u miseensota milishaatiin lubbuun isaa darbuu kan himame dargaggoo qallaa boonayyaas roobii kaleessaa sirni awwaalcha isaa gaggeeffamuu maatiin dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa. Hayyee amma immoo asii gara Yuunaayitid Isteetsi deebinaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasaa waggaa kan biyyaalessaa galgala har'aa taasisan keessatti haala diinagdee mirga wal hormaataa immigireeshiniidhaa fi walitti bu'iinsa Yuukireenii fi Gaazaa keessa jiru irratti ni xiyyeeffatu jedhamee eegama. Dhimma kanarratti gabaasa